Amilee dhadhasimadha. Amilee dhadhasimadha. Amilee sirriitti maal waan addaa ta'uu naaf siruma jiru. Sirriitti amilee malee ibsaaku amileen dhiqata. Ayyaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu warra immoo ganamaanii yaada bilisummaa ilaaluuf jechuudha. Yaada akkamii akka qabu ciree ganamaan ka'ee biqiltuu fi bilisummaan otoo hin argin ciree ajaa'ibaa ciree marqaa qopheessee jira. Haa ta'u malee cireen qopheesse kana nan dhossa jechuudha. Isaan lamaan na bira hin jiranii. As jalan dhossa komoodiinuu jalan dhossaa garuu cireen isiniif qopheessee isaan waame cireen isiniif qopheesse kana bunni illee danfaa jira jedhanii mee yaada akkamii akkanaaf qabu obsee nyaatamoo naannoo lamoo ka jedhu walumaan laallaa amma garuu isin agarsiisa kaameeraa baay'ee ofirraa fageesseen of gadhee jira cireen qopheesse kana fakkaata jechuudha marqaadha garuu isaan lachuu nan dhossaa ergan dhosseen isaan waamaa mee maal akka jedhan kun as jala dhossa jechuudha. As jala dhossee carqiillee irra buusaa akka mul'annee kanumaan cireedha jedhee waan bunni danfaa jira kanuma cireen keenya amma laaqan qophaa'utti hin jedha eessayyuu dhaqinaa kaameeraa baay'ee ofirraa fageessee jira. Jara lachuun hawwaamaa turtiin keessan wajjin haa ta'u viidiyoo immoo laayikii godhaa adaraa keessanii bilisummaa kottu mucaa eessatti mucaa waami kottu biqiltu kottu bilisummaa nu dhufne kottus taa'e as siqinatti ciree fayyadamnaa ciree har'aa kanan qopheesse ciree fayyadamna waan ta'eef bunnis danfaa jira amma bunni ciree kana jechuun tuffiidha moo akka nu qopheesse tuffii otoo hin taane lafti ganama waan ta'eef xiqqoo lafti ganama yoo ta'e ganamaan bu'u moo ciree yoo nyaatan kana nyaatanii amma buna dhuganii bishaan itti dhuganii qandiidha. Maali garuu ati maaliif ciree waan biraa hojjechuun dadhabde? Dadhabbii otoo hin ta'in yeroo tokko yeroo hunduma ciree qopheessu yeroo tokko waanuma mana keessa jiru yeroo dabarsuu ni jira. Maalumaaf haa ta'u jennuudha. Harkatti. Maal rakkoo qicaan nuti qalee immoo harkata gaafnu maal taate? Maal rakkoo qaba? Har'a waan haaraa hojjette. Isayyuu cireen qophaa'ettee nu waamtan. Isayyuu cireen qophaa'ettee nu waamtan. Maal callisteetuma hin dhufna? Bunatu qophaa'ee akaawun illee yeroo. Buna kaayee tumee jabanaatti naqeessoo ofirra kaayee jira. Haa ta'u garuu maal jenna? Maal jennaan laaqanni keenyarraa asoore cireen akaawudhuma jennee nyaanna. Ani kanan gaafis gaafa beekan sintaanis ganamaan nyaattu sintaane maarra kun walumaa nyaatas amma nyaata ilma kana nyaattee bishaan koo burcuqqoo tokko irratti dhugee buna qopheessaa. Ciree ittiin waamnaan waan biraa qopheessite malee rakkoo qaba. Yeroo hundumaa wanti biraa qophaa'ama. Rakkoo qaba jechuu koo miti. Natti jira. Suutuma inni qicaan natti ilaalee nu jarjarsiin. Yaadni keessan naa galuu didime. Hundaafuu yaada keessan maal akka gootan hin qicattu moo deebistu moo yaada keessan ilaaluun akkas isin godhee ciree ajaa'ibaa waan isin hin yaadne too isin raftan hojjatteen jira. Maal akka nuti goonuuf kan nuti. Deddeebisaa. Ciree ajaa'ibaa. Maalu qortaree? Ciree ajaa'ibaa hojjatteen jira. Achi ilaalaa tumaatee sana. Bakka sana argatanii. Edaa eenyu kaameeraa banatteeti? Kaameeraa banadheen yaada keessan ilaaluudhaaf. Sis biqiltuus akkanatti biqiltu.
Laaluma baga waan nama waan Sis dubbanne biqiltuu si ilaaluudhaafini yaada keessan ilaaluudhaafin kana qopheesse garuu isin lachuu jechuudha as jalatti illee wanti isin argitan hin jirtu. Otoo sirraftanuun waan ajaa'ibaa. Cireetiin wanti akka hundi fuuldura jira maal waan biraa maal laallaa? Waan biraa maal laallaa jettu? Amilee dhadhasimadha. Amilee dhadhasimadha. Amilee sirriitti maal waan addaa ta'uu nafu sirumayyuu. Sirriitti amilee malee saaqu amileen hin xiqqata. Hin xiqqata amileen. Saaqi sirriitti siru kunna. Hin xiqqata amileen immoo saaqaa. Saaqi nu agarsiisi. Tokko baruudhaaf lama baruudhaaf. Nuun taphatte. Egaa hordoftoota keenya baay'een ittiin taphachaa jira. Baruudhaaf sadii. Marqa nyaata bareedaa nyaata aadaa. Haala kanaan yaada keessanii biqiltuunis nan argine atis nan argine yeroo hojjedhu ganamaanan ka'ee yaada keessan ilaaluudhaaf ganamaan ka'ee osoo hin argin hojjedhee kana qofa osoo hin ta'ini bunallee akaayeetu weetoo biqiltuu hin argine achi kaayee bishaanillee isa kana guutuu nan argitan ituma haasofnu. Akaawwanis yeroo nyaatamu jira garuu yeroo hundaa ganama yeroo hundaa fedhii namaan kennu jechaaf malee akaawwis tuffannee miti haa ta'u. Kanaafi nyaadhaa akkasitti yaada keessanii ilaaluuf waan ta'eef maal jedhu daawwattoonni keenya yeroo baay'ee jechuudha. Bilisummaan dura afaan keewwata. Haadha manaasaa dura afaan kaa'ee boodarra afaan keewwatu. Atillee boodee biddeena isa jalatti biddeena yeroo dhiyeessitu isa jalatti xiqqeessiteeti gara keetti baay'ee guddiftaa. Kanaafuu komii daawwattootaa fudhadhee kunoo afaan zikraa. Inni kan biraa immoo daawwattoota keenya yeroo baay'ee nyaatan gamaa gamanaa taa'aa. Yaadni daawwattoota keenyaa gaariidha. Gamaa gamana taa'aa jechuun garuu immoo gamaa gamanatti haala kaameeraati jechuudha. Amma akkaatti yeroo teenyu kaameeraa iddoo tokko keewwannaa gamaa gamana yeroo teenyu dirqama namni nama waraabuu qaba. Sirriidha. Otoo gamaa gamana ta'e wal bulchuudhaaf sirra. Akka malee nyaanni biqiltu. Nyaata mi'aawaa. Akkamii nyaata mi'aadha miti. Nutti tole. Egaa shakkii qaba marqa hojjetee nyaanni kun akkam jettaare. Marqa ajaa'ibaati ganama. Egaa galgala akkamitti akka jaarsa qallaban viidiyoo isin hojjedheera. Amma immoo ganama akkamitti irribaa ka'anii jaarsa ofii akka qallaban kun viidiyoo kanarraa in argituun isiniin jedha. Keessattuyyuu shamarran jabaadhatiitti jaarsa keessan kunuunsaa. Jaarsi keessan kunuunfamuu qabaa, eegamuu qabaa, ilaalamuu qabaa. Amma ganama irraa kaatanii kun akkanatti qaqqabadhaa. Maaliif jennaani kan isiniin jedhu kunuunsuun gaariidha. Kunuunsuun gaariidha jaarsaa. Kunuunfamaa jirra. Ati immoo kunuunfamuu kee irratti maaltu sitti dhaga'ama? Kunuunfamuu kootti gammachuun natti dhaga'ama. Nyaadhaa daawwattoota keenya isinillee kootatiitiin dabareedhuma wal kunuunsutu gaariidha. Isinillee kootatiitiin wajjin nyaadhaa. Biqiltuun illee suma dhugaa akaawwiidhumaan oolla jetteetu naaf bareeduma jettee yoo gadheedhas jette waan dhufu hin jiru. Osoo isa dhugaa ta'ee gadheedhas jennaan waan dhufu hin jiru. Suma abootti tokko cabsanii bishaan itti dhuganii buna ofii itti dhuganii ooluyyuu. Garuu immoo baay'ee nama gaariidha. Amala qabeettiidhaan isiniin jedha. Egaa viidiyoon keenya kana fakkaata. Nagaa Waaqayyoo si wajjin haa ta'u. Baay'ee sin jaalannaa. Baay'ee. Nagaatti jedhaani. Nagaatti. Nagaatti. Haga uummati daawwataa galatooma. Jedhe. Laayikii fi sheerii gochuudhaan. Dhaqiitii iddoo sanaan cufee biqiltu. Iddoo diimaa sana cufee koota. Hin caccabsitan eessee fi godhachuu.